Jaalalleen kiyya mana madaamii kootti na dubbisuu dhufe. Har'a seenaa jireenya tokko seetti waan caqasaa amma dhumaatti. Warroon ariifattan viidiyoo kana bakka laayikootan gadi qabaataa akka sagaleen daddafee sina geessuuf. Rafuuf ka'een seenaa kana seetti madeen dhiisee jechuudha. Kan seenaan jireenya koo akkas ture. Ani jaalalleen qaba ture. Waggaa 4 dura jaalallee koo biyyatti dhiiseen gara biyya kanaa dhufe. Osoo wajjin haasofnu jaalallee kiyya kana faana waggaa 4 jaalalaa wajjin turre jechuudha. Jechuun koo karaa onlaayinii jechuu kiyya. Garuu qaama waliin agarre. Otoo kanaan jirru jaalalleen kiyya kun osoo anatti himiin paaspoortii baafatee akka biyya kana dhufe inni beeka ture. Garuu ani hin dhageenye. Akka inni paaspoortii baafatee biyya kana dhufe ani hin dhageenye. Garuu bakka hojii qayyaradheera bakka duraa hin jiru jedhee natti hime haalli isaa naa ta'uudhee angaafadhe jennaan. Akka biyya kana dhufe garuu natti himne guyyaa tokko akkas naan jedhe gaafa madaamiin kee mana hin jirre natti himiitii meeshaa wayii yookaas ammoo sapiraayizii wayii biteensiif ergaa kennaasiif ergaa naan jedhe. Anis madaamiin koo yoon itti hime lookeeshiniin namootaaf hin kennin naan jettee turte. Namni mana kana akka dhufu hin barbaadu. Kanaafuu guyyaa isheen mana hin jirretti akka inni naa ergisiisuuf anis itti hime. Innis lookeeshinii naa ergi jedhee lookeeshinii sana karaa waasappii nama sanaaf hin erga lookeeshinii mana sana naaf ergi naan jedhe. Anis lookeeshinii sana hin ergeef. Garuu an akka inni biyya kana jiru hin beeku Itoophiyaa jira jechuutti hin jira. Kennaa ammoo onlaayinii irra naaf ajajee jechuudha yookaas akka isaan naaf fidaniif naaf bitee jechuudha. Kanaan otoo jirru lakkoofsa haaraadhaan naaf miisejii naaf gale. Lookeeshinii kan nuti kennaa sii fidaa jiru unudha jechuudhaan barreeffamni tokko naaf. Anis koottamaarra jedhee ulaa dura dhaabbadhee eege. Yeroo ulaa dura dhaabbadhee eegu namoota ani hin beekne otoo hin taane jaalallee kiyya ani biyyatti beekudha. Isaa booda annanne dubbisuudhaaf nan dadhabe. Hamman amanuu hin dandeenyetti yeroon ija keessa salaalu isadha. Gaafa inni laalu anadha. Kanaan nutis waan addaa taanee gammachuu addaa keessa osoo jirru kottu taa'ee arga shadhuuti madaamiin koo daftee dhuftu waan ta'eef nyaata mana fira isaanii nyaachuu waan deemteef daftee dhuftu jedheen jaalallee kiyya kana ol galchee jaalallee koo wajjin osoo teenyee kennaa inni naa fidee dhufe sana babbanaa jirru jaartiin ni dhufte. Jaartiin kun gaafa dhuftu furtuu waan qabduuf ulaa banattee ol seente. Anis hamma isheen mana sana bantutti daddafeen jaalallee kiyya kana kilaasii koo keessatti dabarse. Yoo isheen gara saala gutaa isheetti achi dabarte yookaas bakka cisheetti achi dabarte gadi siin baasa. Hangasitti garuu as keessa taa'ee jedheen kilaasii koo keessan gashe. Isaa booda jaartiinis dhaqii buna naa danfisii naan jette. Anis buna danfisuu gara kishinitti sokke. Ijoollee qabdi. Jaartiin kun ijoollee 4 qabdi. Ijoolleen 4 kun ijoolleen umuriin isaanii waggaa 10 gadidha. Kanaafuu mana keessa ni taphatu ni haasa'u wal ari'uu jalqabani. Ijoolleen yeroo ma dhufan wal ari'aa ma dhufanii jechuudha. Akkaataa ijoolleen ta'an ni beektu waan ta'eef. Osoo kanaan jirru ani buna danfisuu dhaqeen achi keessa taa'ee na shafashafama ture. Inni kilaasii koo keessa jirutti akkamitti kana gadi hin baasa har'a. Akkamiin godha laata jechuudhaan keessi koo na hollachaa buna sana danfisaa jira ture. Buna sana osoo bishaan sun hin ho'in buna daakuu bunaa fuudhee nama itti naqedhaan. Bunni sun akkaataa ta'aa jiru ani hin beeku yaanni koof miirri koo to'atamee jira jechuudha yookaas bushaayeen jiraan. Jaartiin saaloonii taa'aa jirti. Saalooniin ammoo bakka bira dabarree ulaatti gadi baanu yookaas bakkeetti gadi baanudha jechuudha. Namni tokko gaafa gadi ba'aa jira yoo ta'e bakka isheen taa'aa jirtu sanarra darba. Kanaafuu jaalallee kiyya kana karaan gadi baasuun dhaabee jechuudha. Kanaan buna sana danfisee anuma jaartiif geessaa jiru. Ijoolleen kun mana keessa wal ari'aa turan. Mana keessa haasaa turan. Kaleessa ingada yeroo mana keessa haasaan kilaasii hundumaa babbananii mana sana keessa wal dhokatu bakka hin kolfu maal jedhu. Isaa booddee mucayyoon tokko ijoollee sana keessaa ijoollee sana dhokachuudhaaf fiiddee kilaasii kiyya lixxe. Isaa booda gaafa kilaasii koo lixxu jaalalleen kiyya kilaasii sana keessa jira. Achiti hin iyyite. Iyyaa gadi baate. Gaafa isheen itti gadi baatu afaan mucayyoon qaba. Gaafa jedhu mucayyoon kun baay'ee iyyaa jirti jechuudha. Baay'ee naatee jirti jechuudha. Achi keessa agartee. Kana keessatti jaartiin fiiddee dhufte. Isaa booda maalidha gaafa jettu namni wayii kilaasii urjii keessa jira jettee mucaan kun hin iyyite jechuudha. Gaafa achi iyyitu jaartiin kunis fiiddee kilaasii keessa galtu jaalalleen kiyya kilaasii kana keessa jira. Isaa booddee hin iyyite jaartiin. Maal mana kootti gashitee maaltu mana koo keessa jira jettee bakka hin naate jechuudha. Anis iddoon jiru wallaale. Innis iddoo jiru wallaale. Kana keessatti waan ta'e tokko isinitti himuu hin danda'u. Sa'aatii sana waan kiyya ture jechuudha. Kanaan otoo jirru isheenis duriyyee mana kootti gashite jettee
poolisiitti daawwaltee poolisoon yeroo sana dhufanii anaaf jaalallee kiyya kan qabanii mana hidhaatti nu geessan. Isaa booda mana koo keessa waan hunduma galaa ture kaameeraan mana koo hin jiru minaamin jettee jaartiin kun waca barte jennan security mana sanaa haa ilaalamu jedhanii security mana sanaa akka ilaalamuu fi torbee lamaaf mana hidhaa keessa tursan. Anaaf jaalallee koo inni kilaasii biraa ani kilaasii biraa hidhaa mana sirreessaa ture jechuudha. Isaa booda achi wanti ta'uu hin jiru kana booda gara biyyaatti galtanii yoo security sun qoratame jechuudhaan mana hidhaa keessa baatii lamaaf erga nu tursiisanii booda waan ta'e hin beeku hirriba keessaan ka'ee jechuudha waan hundinuu abjuu ture erga waggaa 5 nama kamiyyuu ijaan argee hin beeku ምንድን ነው ያጠፋሁት? ለምንድን ነው በዚህ ልክ የምቀጣው? አምላኬ ቆይ ምን ጋር ነው የተሳሳትኩት? ሄሎ ወይ ደህና ነኝ። እሺ አይ ራሴ እመጣለሁ ዴቭ በቃ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ ራሴ እደውላለሁ። አይ ምንም ራሴ እደውላለሁ። እሺ ዴቭ እኔ የመጣሁበትን መንገድ ልትረዳኝ አትችልም። ካንተ በላይ እኮ ለእኔ በጣም ከባድ ነው። በቃ እኔ ማንም ሰው አይረዳኝም ማለት ነው። የግድ እኔን ለመረዳት እኔ ያሳለፍኩትን ማሳለፍ በመጣሁበት መንገድ መምጣት አለባችሁ። አደይ ዶክተር እዚህ ምን ትሰራለህ? እዚህ እኮ አልፎ እመጣለሁ። ያው በዚህ ሰልፍ አንቺን አይቼሽ ነው የመጣሁት። ደህና ነሽ አይደል? አዎ ምን አደይ? ደህና ነኝ ዶክተር። እንዴ አደይ ለምንድን ነው ደህና እንደሆንሽ ለማስመሰል የምትሞክሪ? ምን ማለት ነው ደግሞ እሱ? አደይ ስታለቅሽ አይቼሽ ነበር። ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? መረዳሽ ነገር አለ? አይ ምንም ነገር የለም ዶክተር። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ አደይ ቆይ ለምንድን ነው የምትሸሽው? ብነግርህ ምንም ለውጥ አይመጣም ብዬ ነው። ለውጥማ አለው። ሀሳብ ሼር እንደራረግ ማግዝሽ ነገር ካለ ነገር ምንም የምነግር ነገር የለም ዶክተር። በዚህ ልክ ደካማ መሆን አልፈልግም። እንዴ ያስጨነቀሽን ነገር መፍትሄ መፈለግና ለሰው መናገር እኮ ደካማነት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች እንደምንፈልጋቸው አይሆንም።